Isatti hirkatee om sodaadhe beeka. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkoon ni amanna. Ameen. Hordoftoota chaanalii keenyaa yeroo santuubii bakkeewwan garaagaraatti argamtan hundumti keessan akkam ooltanii akkam jirtu akkam turtanii guyyaa har'aatiin kan nu ga'e Waaqni keenya galannii fi ulfinni teessoo isaa Aariyaam irratti saatiif haa ta'u jechuun barbaada. Guyyaa har'aa kana kutaa 46ffaa balleessuu fi bittinneessuu kan jedhudha. Yeroo darbe waa'ee daa'ima mana abbaa isaatii ba'ee qabeenya abbaa isaa hirmaatee maatii isaa waliin fira isaa waliin abbaa isaa obboleessaa waliin jiraachuurra orma fireeffachuu fira jibbanii alagaa firoonfachuun miidhaa inni fidu guyyaa har'aa ni ilaalla. Yaada kana waliin haa dubbisnu jechaadha. Mucaan kun yeroo darbe callisee erga ka'eetiin booda erga yaadeen booda yaadni isaa jalqaba maalumadha? Garaagartummaa maatii gidduutti uumuudha. Amma waan isin gaafadha, maatii keessan keessatti yookiin immoo naannoo keessan keessatti namni kophee lama qabu kophee tokko kennu jira laata? Isin obboloota keessa wajjin kophee walii kaawwachuu, uffata walii uffachuu, teessoo waliirra taa'uu, kan koo kan obboleessa koodha, kan obboleessa koo immoo kan kooti, kan obboleettii koo kan koodha, anis kan ishii yoo kaawwadde ishinis kan ishii kan koo yoo kaawwadde jechuun jira laata? Yaada kana gaa yaada hafuura hamaa, yaada qoodinsaa, hojii seexanaati wal qoqqooduuni. Erga yaada kana yaade maal ta'e? Maaltu isa quunname jennee gaafa ilaallu qabeenya isaa fudhatee hirmaatee erga fudhateen booda qabeenya kana warra isan fakkaanne faana ooluu eegale. Ala ooluu, ala buluu, ala nyaachuu, qabeenya isaatiin sirbuu, machaa'uu, ejjuu eegalee jedha. Harreen ganama baddee kurkuriin hin galchuu jedha. Harree ganama badde kurkuriin hin galchu. Barbaanne illee arguu hin dandeenyu. Sanaatiin booda mucaan kun biyya fagoo qabeenya hirmaate kana qabaateetu gara aadaa isaa hin beekne, gara duudhaa isaa hin beeknetti gara biyya fagoo deeme jedha. Qabeenya isaa kanas ni balleesse, ni bittinse. Sanaan booda ni kassare yookiin immoo bu'aa dhabee jedha. Dhuma irratti wanti isa quunname maalidha? Beela, gidiraa, gadadoo. Akka mana haadha isaa harmee koo naa kenni nan beela'e, harmee koo naa kenni nan dheebodhe, harmee koo kopheen na jalaatii dhume na naaf biti, waan akkasii rakkadhe qarshii naa laadhuu jedhanii abbaarraa gaafachuun hin jiru. Erga garbummaa filannee, erga kabaja dhiisnee salphina filanneeti kan nu quunnamu isa kanadha. Fakkeenya guddaa qaba kiristaanotaatiif. Uniif isinii fakkeenya guddaa qaba. Seenaa mucaa kana akka laalluuf miti. Maatiiwwan Waaqayyo as kee teessanii tawaahidoo keessa isinii waan kadhattan argattanii soomtanii sagaddanii asumatti gaabbii galtanii cimtanii jiraachuu otoo maltanii warri mana abbaa keessanii dhiistan. Mana abbaa keenya mana Waaqayyooti. Manni abbaa keessanii Ortodoksii tawaahidoodha. Qulqulleetti Dibroo Maaramiidha. Lafa ergamaan qulqulluu Mikaa'elitti argamu, ergamoonni Waaqayyoo, toloonni, raajonni Waaqayyootti argaman, lafatti nyaanni bara baraa itti kennamu as dhiisnee ba'uudhaan kana naa wayyaa laata? Amantaa isa kana naa wayyaa laata? Daa'imti kunis mana abbaa koorraa otoo iddoo biraa dhaqee naqana'aa laata? Kana caalaan jiraadhaa laata? Arguun gaariidha. Isin bara amma namoonni baay'een ijoolleen shamarroonni biyya arabaa jiran mana haadhaaf abbaa isaanii guyyaa tokko otoo hin beela'in, otoo hin dheebotiin
araba yoon naqeef jijjiira laata? Birrii argadhaa laata? Qabeenya argadhaa laata? Mana ijaarradhaa laata? Jedhanii ba'anii isa mana abbaa isaanii haadha isaaniitti yaadanii gad ta'anii kan deebi'an jiru. Hawwiin dhumni isaa maal fidaa? Kufaatii, cubbuu fida. Egaa Yaaqoob boqonnaa 5:16 irratti gaafa laaltan eenyullee gaafa qoramu ergaa Yaaqoob boqonnaa 1:16 irratti yoo laaltan eenyullee gaafa qoramu Waaqayyootiin hin qorama hin jedhiin. Maaliif yoo jettan Waaqayyoon waan hamaatiif yaada badaatiif nama hin qoru. Ilmi namaa akkamitti qorama jalqaba hin hawwaa. Erga hawween booda maal godha? Cubbuu raawwata. Erga cubbuu raawwateen booda yaada mataa isaatiin cubbuun immoo maal fiddi? Du'a fiddi. Yaa obboloota koo hin gowwoominaa. Kennaan gaariin, kennaan miidhagaan samiirraati. Eenyullee yoo qorame Waaqayyoon hin qorame hin jedhin. Waaqayyoon waan namaatiin nama hin qoruuti. Ilmi namaa yaada isaatiin gaafa gowwoomfamu, gaafa harkifamu gowwoomaa. Waaqayyoon waan namaatiif nama hin qoru jedheetu wangeela irratti kaa'ee kan jiru. Egaa abbaa isaa waliin jiraachuu irra alagaa waliin jiraachuu, haadha isaa waliin jiraachuu irra alagaa waliin jiraachuu, fira isaa waliin nyaachuu irra alagaa waliin nyaachuu namni firatu baay'ee jira. Kabajaan jiraachuu irra salphatee jiraachuu. Mana Waaqayyoo kee jiraachuu irra mana seexanaa jiraachuu, mana xonqaa'ee jiraachuu namni filatu baay'eetu jira. Mana abbaa ofiitii baanee kan nu quunnamu beeladha, dheebuudha, namaan ifatamuudha, namaan tuffatamuudha, jecha garaa garaatu nu quunnama. Daa'ima kana kan isa quunname rakkoo, beela, dhiphina isa quunname. Yeroo muraasaaf sirbe, sagaagaltoota waliin oole, namoota isa fakkaanne waliin oole, namoota nu fakkaanne faana amantaadhaan ooluun rakkoo inni fidu isa kanadha. Yeroo baay'ee akka waliin jireenya hawaasaatti maayibaraawwiin uloo kan sooshaal waliin jireenya hawaasaa isa jedhu sana jechaadha. Barbaachisaadha akka amantaa kamittiyyuu. Isin hordoftoonni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo kan taatan eenyu waliin illee akkasii lola qabaattan hin gorfamu. Isin haa turu nutu nageenya namoota hundumaa wajjin jiraachuudha kan fedhamu. Yoo ta'uu baate garuu maal goona? Nagaadhaan hunduu wajjin jiraachuudha. Kunis ba'ee maal keessa galee? Gadadoo keessa, beela keessa, dheebuu keessa, dhiphina keessa galee. Maaliif hima didduun du'a hin didduu jedhama. Hima didduun du'an didduu itti himamee kan hin dhageenye duun isaa, dhumni isaa ulfaataa waan ta'eedhaaf. Asirratti daa'imti kun jecha abbaa isaa hin dhageenye, qabeenya isaa sana maal godhe? Lafa jirutti hundumaa bittinneesse. Sanaan booda ni kassaree jedha. Beela guddaa ta'e, dhiphina guddaa ta'e, deemes immoo biyya sanaa namoota faana hirkattummaadhaan jiraachuu eegale. Horii abbaa isaa eeguurra booyyeewwan eeguu. Bilisaan jiraachuurra hirkatee ta'uu. Waaqayyo kana namaa baraaru. Sammuu qabnaa, ija qabnaa, harka qabnaa, luka qabnaa. Waaqa isa harka, isa ija, isa jireenya nuu kenna dhiisnee seexanaaf jilbeeffachuu, seexanaa gabbaruu, waaqa dhiiga hin barbaanne dhiisnee isa dhiiga barbaadu deemuu. Kun dhugumatti salphina guddaadha. Kun ergaa guddaa mana amantaa keenyaafis qabudha. Namni baay'een otoo hin rakkatiin, otoo homaa hin dhiphatiin, otoo jiraatu gadadoo odeessuus jira. Galata kee Waaqayyo kan hin beekne. Mee jireenya keenya keessatti gaafa nyaannee quufnee isin biyya arabaa deemtanii qarshii gaafa argattan galata kee Waaqayyo. Biyya koo na baastee asiin na geesseetta. Umurii naa kennite. Biyya arabaatti namni baay'een du'eera. Fooqirra darbameera.
Namni baay'ee rakkateera. Anaan garuu miindaa koo kennite naa eebbiste galata kee. Kanan qabu keessaa kurnee immoo siin kaffala. Nyaannee quufnee galata kee jennee beekna laata? Namni waan argatutti dhuguma waaqa isaa galateeffataa laata? Waan arganne hundumatti gammanneerra galata gashineera laata? Waan xiqqoo arganne hin galateeffannu taanaan waan xiqqoo sun akkamitti nu baay'achuu danda'a? Qabeenyi keenya qabnu sun Waaqayyoon nuu kennuusaa amannee isaaf galata hin galchinu taanaan qabeenya isaaf akkamitti nu eebbifamuu danda'a? Akkamitti eebba argata? Xinnaa hin galateeffannu taanaan guddaa akkamitti arganna? Gaafa gammachuu qofaa faarfanna yoo ta'e gaafa gaddaa'u maal goona? Sanaan booda daa'imti kun hin kassaree jedha. Kassaruu irraa Waaqayyoon nu haa baraaru. Hunduma kassaree jedha. Hunduma kassare. Homti isaan milkaa'e tokko hin jiru. Dhaloonni keenyas bara kana rakkoo kana keessatti jira. Seexanaatiin kan kassare. Seexani nama baay'ee kassarseera. Waaqa rakkaa baasee xonqaa'een waaqa rakkaa baasee namoota baay'ee kassarseera. Rakkoon daa'ima xiqqoo kanaas otoo hangafti jiru daa'imti gadadoo barbaade mana abbaasaa gadhiisee bahe. Inni biraan hirkattuu ta'uu of dandeenya otoo jiraannu hirkattummaadhaan jiraachuu. Kun rakkoo guddaa mul'atudha sa'aatii kana. Namoota baay'ee biratti kan agarru isa kanadha. Kassaruu eenyummaa ofii dhiisanii alagaaf firoofachuu maxxantuu ta'uu of danda'eetoo jiraatanii wanta akkasii kanaa. Inni itti aanu kutaa 47 immoo gara lapheetti deebi'uu. Mana abbaa keenyaa gadhiisnee baanee jireenya abbaa keenyaa isa mishaa isa dansa sana dhiisnee baanee dhumni isaa maalidhaa? Gadadoo, beeluu, rakkoo, waaqa turfama waaqessuudha nus irraa kan eegamu. Mana abbaa keenyaa gadhiisnee akka hin baaneef gadadoon kun rakkoon kun akka nu hin qaqqabneedhaaf maal gochuu qabnaa? Gara lapheetti deebi'uu kutaa 47ffaa yeroo dhuftu walitti ni baranna. Dubbiin baay'atee fi harreetti hin fe'anii. Yoo baranne yoo ittiin jiraanne eeshuma kanatu nu gahaa gara laphee keenyaatti deebinee barumsa barannee qalbeeffannee gaabbii gallee hanga dhumaatti akka dhaabannu Waaqayyoon nu haa gargaaru. Kun yeroo santuubiidha. Sabiskiraayibii, sheerii, laayikii gochuu hin dagatiinaa. Barumsa isinii kennu dhaggeeffadhaa. Waaqayyoon hunda keenya duukaa haa ta'u. Nagaatiin turaa horaa bulaa deemanaa. Waaqayyoon hunda keessa